Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan taatan, Waaqayyoon kan isin jaalatu, isinis Waaqayyo kan jaalattan, maqaa Waaqayyootiin akkam turtanii, akkamiyyuu na eegdanii, akkam sa'aatii kana geessanii. Amiin. Amala isaatiin galateeffatamaa kan ta'e Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dukkana keessaa gara ifaatitti, du'a keessaa gara jireenyatti, si'oolii irraa gara gannatiitti, abaarsa irraa gara eebbatitti, garbummaa irraa gara bilisummaatti, gadda irraa gara gammachuutti, salphina irraa gara ulfinaatti kan nu fide, inni rakkina keenyaaf furmaata kan nuuf ta'u, dadhabbii keenyaaf humna kan nuuf ta'u, dhukkuba keenyaaf qoricha kan nuuf ta'u, gaafii keenyaaf deebii kan nuuf ta'u, jireenya keenyaaf bu'uura kan nuuf ta'u, eenyummaa keenyaaf miidhagina kan nuuf ta'u. Maqaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ulfaatii fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee maqaa ishee dhiisnuti, qulqulleetti qulqullummaan, dubra dubrummaan, fayyisaa addunyaa kan nuuf deesse, maqaan haadha teenya qulqulleetti dubree maaramii kan ulfaatte fi kan kabajamte nuuf haa taatu. Akkasuma maqaan ergamootaa, duuka bu'ootaa, raajotaa, wareegamtootaa akka hojii isaanii, akka sadarkaa isaaniitti kan ulfaatanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'an. Akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootitti, akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootitti, sagalee Waaqayyoo kan waliin barannu, Wangeela Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 9. Hosaa'inaa ilma Daawitiif kan jedhu waliin baranna. Egaa asirratti Hosaa'inaa ilma Daawitiif jechuun maal jechuu akka ta'e akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootitti waliin baranna. Egaa faaruu kana uummanni Israa'el yeroo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gara Yerusaalem galuuf isa gammachiisuudhaaf yeroo simatan faaruu faarfatameedha jechuudha. Egaa Hosaa'inaa jechuun qooqa Ibrootaatiin maaloo nu fayyisi jechuu yoo ta'u, Hosaa'inaa ilma Daawitiif jechuun immoo ilma Daawit maaloo nu fayyisi jechuudha. Egaa kanas immoo Yihuudoonni yookiin uummanni Israa'el faaruu kana kan faarfatan waggaatti guyyaa 7 yeroo ayyaana Daasii yookiin ayyaana Dabtaraatitti jechuudha. Ayyaana kana irratti faaruu kana guyyaa hunda ni faarfatu. Uummanni Israa'el yeroo ayyaana Faasigaa kabajan kabaja haala ho'aa fi kabaja guddaadhaan ni kabaju. Uummanni ayyaana kana yeroo kabajanitti torbanitti al tokko dursuudhaan biyyoonni biyya garaagaraatirraa walitti qabamuudhaan kan kabajanidha jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kan dhufe waggaa isa dhumaa irratti yeroo barsiisu ayyaana Faasigaa kabajuuf, uummata barsiisuuf torbee tokko dursee duuka bu'oota isaa waliin gara biyya Yerusaalem ni deema. Raajii Zakkaariyaas irratti akkuma dubbate Zakkaariyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 9 irratti gara Yerusaalem yeroo dhufu harree irra taa'ee kan dhufu ta'uu isaa raajii dubbateera. Kunis gadi of qabuudhaan kan argisiisudha. Yeroo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos harree irra taa'ee dhufu uummanni Israa'el hundi naasuu guddaan itti dhaga'amuudhaan kan dhufanidha jechuudha. Yeroo kanatti isaan amanuu dadhaban. Kun akkamitti taa'anii shakkii keessa of galchan. Namni Kiristoos hin amanne yeroo hundaa naasuu fi sodaadhaan bilisa hin ta'u. Ofitti amanamummaan qabaatu. Kanaafuu Kiristoos yookiin Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos amanuu nu barbaachisa. Isaan hin amanne turre. Isaan shakkaa turan. Kanaafuu dhaloonni ammaa nama shakku sun taane nama amanu ta'uu qaba. Nama isatti bulu ta'uu qaba. Nama dhuguma na fayyisa jedhee deemuu qaba. Yaa ilma Daawit na fayyisa akkuma jedhee dhaloonni ammaatis yaa Waaqayyo nu fayyisi jennee amantaa guutuudhaan yoo kadhanne Waaqayyoon hundumaa nuuf raawwata jechuudha. Kanaafuu amanuutu nurraa eegama. Amantaa aga firee goommana osoo qabaanne gaara kanaas ka'ee bekkeessan dhaqee jennee godhuu ni dandeenya. Amma nan hojjechuu ni dandeessan jedheera Waaqayyo waan ta'eef jechuudha. Kanaaf yaa ilma Daawit nu fayyisi jedhanii Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isaaf fayyiseera. Garuu warroonni shakkan hin fayyine. Gabaa 5 keessaa warroonni shakkan badaniiran. Seexanni shakkuudhaan gara qileetti darbatamee jira. Ariyoos Gooftaa irratti ka'uudhaan
badee jira. Kanaaf nuti shakkoo osoo hin taane isa amanuu qabna jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dursee kan dubbate gara Yerusaalem galuun yeroo dhiyaatu tulluu ejersaa yookiin Dabra Zayitii cinaa kan taate Beetafaagee ni qaqqabe yookiin ni dhaqe jechuudha. Beetafaageen kun immoo mandara harka qalleeyyii keessa kan jiraatanidha. Harka qalleeyyitu mandara kana keessa jiraata. Kana irraa kan ka'e wantoonni achi keessatti hin guutamneef hedduu jira. Kanis kan nu hubachiisu fayyisummaa isaatiin harka qalleeyyii osoo hin tuffatin sooressa isaan taasisuudhaaf dhufe. Waaqayyo sooressa isaan taasisuudhaaf amantaadhaan isaan cimsuudhaaf malee qabeenya addunyaa isaaniif kennuufi miti. Har'a namoonni baay'een, abboonni baay'een, warroonni aangoo guddaa qaban gara nama qabeenya qabuuti, gara nama sooressaati kan deeman, gara warra harka qalleeyyii harka isaanii ni diriirsu. Fuulli isaanii gara warra harka qalleeyyii ni ilaala. Har'a hubachuu qabna. Xiqqaa guddaan keenya, abbootonni keenya, margeetonni keenya, daaqonoonni keenya, faarfattoonni keenya hundumtuu nama ija tokkoon yoo hin ilaalle ta'e nu waagaa hin qabnu. Firee 30 buufachuu hin dandeenyu, 60 buufachuu hin dandeenyu, 100 buufachuu hin dandeenyu. Yaa saba Waaqayyoodhaa kan hubachuu qabnu. Kunis Addaam irraa kaasee abboonni turan harka qalleeyyii yookiin hiyyummaadhaan fayyina kan qaban ta'uu isaaniitiin Si'oolitti cubbuu qabamanii Daabiloosiin dhidhiitamanii jiran. Warroonni qabeenya qaban harka qalleeyyii ta'anii, addunyaan harka qalleeyyii ta'anii amantaadhaan sooressa yookiin kan dureessa ta'an baay'een ni jira. Mootummaan kan akka isaanii kana yaa saba Waaqayyoodhaa warroonni amantaadhaan firii qabanii, warroonni mootummaa Waaqayyoo irratti fudhatama qaban. Har'a namoonni qabeenya isaanii ilaalanii qabeenyi isaanii sun jireenya lafa kanaaf fayyaduu dandeechi yaa saba Waaqayyoodhaa, garuu xumura irratti kan bade jalaa ta'a. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos daandii bifa fannoo irratti kan argamtu naannoo sanirra yeroo darbu daandii sanirra ni dhaabbate. Duuka bu'oota isaa lamaan ni waame. Gara mandara fuuldura keessan deema. Achitti harree ilmoo ishee waliin hidhamte hiikatii naa fidaa jedhee ergaa dubbate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Eenyumtu yoo isin gaafate gooftatu barbaada, isatu nu barbaachisa jedhee raawwatee isaan ajaje. Harroota kana dhaqanii akka fidan haadhoo fi harree ilmoo wajjin jechuudha. Iccitii guddaa qaba. Harree haadhuun maal argisiisti, ilmoon maal argisiisti kan jedhu san waliin barachaa deemna. Mandarri sunis maal akka taate waliin hubachaa deemna jechuudha. Daandii bifa fannoo irratti wal bira dabartu yookiin daandii fannoo kan fakkaatu irratti fayyina uummata kana fannoo isaatiin raawwachuun kan nu hubachiisudha jechuudha. Egaa gama biraatiin immoo harroonni hedduun kan hidhaman mandara sana keessa osoo jiranuu kan hidhaman filachuu isaa harroota hedduu jira. Garuu kan hidhaman harree hidhamte kana maaliif filate laata yaa saba Waaqayyoodhaa? Harroonni kun hattuun hidhamte yookiin immoo kan hidhamte kana hattuun kan hiite kana ishee san hiikanaa fidaa kan jedhee dubbate iccitii guddaa qaba. Yeroo kanatti isaan yeroo hiikanii fuudhanii deemu kaan irratti gooftatu hiikaa fidaa naan jedhe jedhanii isaan ni dubbatan duuka bu'oonni lamaan kun. Egaa harreen kunis kan hidhamte kun yeroo kana isaan yeroo hiikanitti isaan hiikanii raawwatanii gara eenyu geessanii gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos geessan. Egaa iccitii isaa kana yoo ilaallu haaluma kanaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan isaan uume dhala namaa akka inni barbaadu, uumama inni uume akka inni barbaadu, akka isaan kufan hin barbaadu waan ta'eef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Dhalli namaa akka hidhaman hin barbaadu, akka isaan kufan hin barbaadu waan ta'eef jechuudha. Kana irratti mandarri fakkeenya Si'ooliti yaa saba Waaqayyoo. Mandaritti sun kan jedhamte fakkeenya Si'ooliti. Harree haadhoo fi ilmoon isheen immoo Addaam fi ijoollee isaatiif fakkeeffamu. Egaa asirraa kan hubannu isa kana. Si'ooliin yookiin mandaritti fakkeenya Si'oolii yoo taatu, harree haadhoo fi ilmoon immoo fakkeenya Addaamii fi ijoollee Addaamii fakkeeffamti. Hidhamuun isaanii immoo cubbuu addunyaatiin yookiin cubbuudhaan qabamuu isaaniiti. Hattuun immoo fakkeenya Diyaabiloositi yaa saba Waaqayyoodhaa. Diyaabiloos akka hattuu laphee namaa seenuudhaan karaarraa kan balleessu, akka hattuu laphee namaa seenuudhaan kan balleessu. Garuu hattuu seentus nuti Waaqayyoo qabaanne hattuu san Waaqayyo ni barbadeessa. Waaqayyo hattuu san ni salphisa waan ta'eef jechuudha.
Har'as gooftaan keenya Yesuus Kiristoos cubbuudhaan kan hidhaman hunda ni barbaada. Sinin barbaadu jenne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos cubbuu jibba malee cubbamaa hin jibbu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Maaliif cubbuu isaatirraa akka dhiqamu waan barbaadu jechuudha. Kanaaf luboonni namoota hidhaman yookiin immoo cubbuudhaan kufan cubbuu isaanii irraa hiikuudhaan yookiin immoo namoonni gara gaabbii deeman. Kanaaf lubootatti laphee keenya kan kennan wangeela Maatewos boqonnaa 16 lakkoofsa 19 yoo dubbifne wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 23 yoo dubbifne waa'ee kana ni arganna jechuudha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota lamaan kun kan ajaje hunda raawwachuun harree ilmoo ishee waliin hiikanii akka fidaniifi kan isaan ajaje jechuudha. Egaa kooraa dhiisanii uffata isaanii irraa hafuun isaanii immoo hiika maalii kan jedhu san ni ilaalla. Egaa akkuma beekamu iccitiin kunis kooraan nama quuqaa ni beekama. Kooraan immoo yoo irra teenye nutti toluu baachuu danda'a. Uffanni garuu nutti toluu danda'a. Uffanni nun quuqu kunis kan argisiisu abboommii yookiin jaalalli Waaqayyoo yookiin seerri Waaqayyoo kan nun quuqne, kan nun miine, kan nu eegu, kan nu tolchu, kan mana isaa keessa nu dhaabu, kan abboommii isaatiin akka jiran nu taasisu waan ta'eef jechuudha isaaf fakkeeffama. Abboommii wangeelaa kan jiraatan as keessatti nu hubachiisa jechuudha. Egaa gara Yerusaalem yeroo galu uummanni baay'een harree ati irra teessellee lafa dhaabbachuu hin qabdu jedhanii uffata isaanii karaa irratti hafuun isaan maxxee baalaa yookiin immoo baala san qabachuudhaan ejersa maruudhaan karaa irratti ni hafu jechuudha. Egaa kun dursee kan faarfatan egaa faarfannaa Daawit irratti illee kan faarfatan isuma kana jechuudha. Uummanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gara Yerusaalem yeroo galanitti afaa isaan afanis kanas yeroo Hosaa'inaa kan argisiisan isaan kana jechuudha. Egaa Hosaa'inaa ilma Daawitiif inni maqaa gooftaatiin dhufuun galateeffachuudhaan Hosaa'inaa samii irra jechuudhaan kan faarfatan kan galateeffatanidha jechuudha. Egaa dhuma irratti magaalittiinis ni raafamte jedha. Magaalittiin Yerusaalem tun jechuudha. Uummanni kunis eenyu jechuudhaan wal gaggaafatan magaalittiin yeroo raafamtu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dinqii yoo hojjetu ni raafaman ni shakkan. Uummanni kun jechuudha Naazreet Galiilaa irraa kan dhufe raajiin Yesuus jedhama jedhanii dubbatan. Innis gara mana qulqullummaatti galee kan gurguran kan bitan hunda isaanii ni baase. Manni koo mana kadhannaati jedhee dubbate. Manni koo mana daldalaa miti jedheetis ni dubbate. Isaan garuu holqa saamtotaa taasifatanii keessa jiraatan, mana daldalaa godhan, mana kadhannaa dhiisanii mana saamichaa godhan, mana bittaa gurgurtaa godhan, har'a mana qulqullummaa dagatanii mana faayidaa foon isaanii kan godhan baay'een ni jiran. Mana qulqullummaa dagachuudhaan faayidaa dhuunfaa ofii kan oolfatan baay'een ni jiran. Manni qulqullummaa garuu mana Waaqayyooti, mana fooniin dhiigni isaa itti fudhatamu, mana itti kabajamnu, mana mootummaa isaatiif of kaadhimamnuudha yaa saba Waaqayyoodha. Mana qulqullummaattis waan kana ni raawwatan, fedha foonii ni raawwatan. Egaa guyyaan kun guyyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara Yerusaalem deemuun mana qulqullummaa isaa keessaa daldaltoota fi warreen maallaqa jijjiiran kan achi keessaa ari'ee guyyaa itti kabajamudha jechuudha. Guyyaan Hosaa'inaa kun guyyaan kun abbootonni mana kiristaanaa Hosaa'inaa samii irratti ilma Daawitiif jedhanii kan faarfannaa fi yeedalloodhaan kan faarfatan kan nutti argisiisudha jechuudha. Eebbi abboota keenyaa nurraa bulu hunduma keenyarraa jechuudha. Kanaafuu Hosaa'inaan barumsa guddaa nu barsiisa yaa saba Waaqayyoo. Hosaa'inaan kan nu barsiisu barumsa bal'aadha. Warroota hidhamaniidhaarraa kan bilisa ba'an nu yaadachiisa. Diiyaabiloosiin kan qabamne diiyaabiloos irraa kan bilisa taane nu hubachiisa. Harroonni hidhamtes maal akka ta'e kan nu hubachiisu isaan kana keessatti waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu nutis immoo mana Waaqayyoo keessa deddeebinee fayyina akka argannu akka yaa ilma Daawit nu fayyisi jedhanii akkuma uummanni warra Israa'eloota kadhatan nutis yaa ilma Daawit nu fayyisi, yaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nu fayyisi jennee kan kadhannu ta'uu qabna jechuudha. Hosaa'inaa ilma Daawitiif wangeela Maatewos boqonnaa 21 lakkoofsa 9 kakaasee kan na jalqabsiisee kan na xumursiise galanni Abbaadhaaf, galanni Ilmaaf, galanni Hafuura Qulqulluudhaaf, galanni fannoo keetiif, galanni deessuu haadha keetiif, galanni ergamoota duukaa bu'oota raajota keetiif yaa ta'u. Amiin.